Hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii yaan Dr. Dubboo Caalaadha. Har'a kanan dhufe akkaataatti DV Lottery 2024 bilbila keessaniin salphaatti bilisaan mana keessan taatanii bifa salphaa ta'een itti guuttatan isinitti muufan dhufe. Egaa DV Lottery 2024 amma yeroo isaa dhumuudhaaf naannoo torban lamaatti tafaa. Still garuu deadline isaa hanga November 5tti hin geenye waan ta'eef apply gochuu dandeessu jechuudha. Apply immoo gochuu kan qabdan bilbiluma keessaniin ta'uu qaba jechuudha. Egaa yeroo baay'ee namoonni yeroo mana kompiitaraa deemanii dabaree qabatanii mana intarneetitti qarshii isaanii baasanii too yeroo isaan DV guutannan argaa. Isa kanaafan anis ofii kiyyaa fakkeenyaa bilbiluma kiyyaanan guutee wanti naa ergeera confirmation leetarii naa ergeera haala kanaan salphaatti ofii kiyyaa mana taa'ee guuteera jechuudha. Kanaaf isinis haala kamiin akka guutuu qabdan isinitti himuufan dhufe. So hangadumaatti nu wajjin tura. Viidiyoo kanaan gadumaatti ilaaltan salphaatti isinillee DV 2024 mana keessan taatanii apply gootanii boodallee immoo riizaaltii isaa bilbiluma keessaniin ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa DV Lottery 2024 amma guutamaa jiruu fi November 5 dhumu kun May 6 kaasee ifa ba'a. May 6 kaasee ilaallachuu dandeessu. So amma kallattumaan gara guuticha isaatti deemnaa wajjiniin guuteetan isinitti agarsiisaa jechuudha. So jalqaba irratti yoo barbaadan Opera keessa galuu dandeessu, barbaadan Google Chrome keessa galuu dandeessu. Google keessa galtanii achi booda search gootu DV Lottery 2024 jettanii search gootu inni baasa jalqaba namni baay'ee waa search godhuuf DV Lottery 2024 ti akkasitti isinii fide jechuudha. Yeroo DV Lottery 2024 jettanii search gootan erga akkasitti isinii fide booda maal goonaa anuma jalqaba irra jiru kana Electronic Diversity Visa Program jedhu kana irratti click goonaa jechuudha. Yeroo tokko achi booda akkanatti nu fide jechuudha. Gara sitti nu fudhate website isaaniitti. So US Department of States Bureau of Consular Affairs jedhu kun wanti arma biiroo isaaniiti inni asiin jiru kuni. So akkasittiin Electronic Diversity Visa Program jedhu kana welcome nuun jedheera. Isa kana gaa waa'ee isaa ajaja isaa maal isaati qusachuuf jecha isa kana wanni guunu jiru gadi fageenyaaf garuu dubbisuun danda'ama. Akkasii gad harkifnee kallattumaan guuticha jalqabnaa jechuudha. DV guutuu jalqabnaa. Kunni fakkeenya entry instruction jedhu kun akkaataatti waan san itti guunu maal waan gabaabaa himaa photo instruction gosa suuraa waan kanaa ta'u fakkeenyota isaa wajjin kaa'a. So entry form jedhu kana bira dhufna kun guutuudhaaf entry form jedhu kana bira dhufneet sanduuqa green tan begin entry anjettu sanduuqni green tun jirti achi jalqabnaa jechuudha. Ishirratti click goona. Achi booda ishirratti erga click goone garanatti nu fudhateera. Authentication code nu gaafatee jira. Authentication code gubbaa irratti mul'attu kana as keessatti gashinaa jechuudha. Type the character as they appear in the picture. Kara san next gochuudhaaf dirqama ishii kana guutuu qabna. Mul'attu kana jechuudha. 4A986 ettime. 4A986 submit jennaan jechuudha. Ishii kana guunne submit jennaane achi booda part 1 of entrant information part 1 isaatti fide jechuudha. Then asitti gaa part 1 kana guunna jechuudha. Name jalqabni maqaadha. Maqaa ta'ama last family name jedhu kun jira. Asirratti maqaa akaakayyuu guunnaa. Fakkeenyaa maqaan akaakayyuu yoo Tolosaa ta'e Tolosaa. Ani kan kiyya guutee waan ture fakkeenyaa kiyya guutee sirriitti agarsiisa. Maqaan akaakayyuu kiyyaa Tarrafaadha. First name maqaa kan kooti. Dura waan guuteef akkasiin naa fida. Isin garuu guuttan beetar qubee guddaadha noo ta'e gaariidha. Yoo ta'uu baate immoo qubeen jalqabaa guddaa ta'uu qaba. So middle name maqaa abbaati. Middle name maqaa abbaati. Achi booda lammaffaatti nu fide inni kun immoo saalaa oo dhiira ta'e dhiiraa oo dubara ta'e dubara inni guunnaa. Achi booda birthday dates guyyaa dhaloota keenyaa guunnaa. Akkatti guyyaa dhaloota keenyaa Girigooriyaadhaan guunnaa jechuudha.
kun ji'a fakkeenyaa yoo ji'a kan kiyya fakkeenyaa Mee keessa dhaladhe which is ji'a shanaffaa jechuudha. Ji'a shanaffaa guyyaa isaa yoo beekne ni guunnaa, bara isaa yoo beekne ni guunnaa, beekuu qabnas guutuu qabnas. Keessattuu immoo warri paaspoortii qabdan baay'ee asirratti warri paaspoortii qabdan barsideetiin keessan kun kan paaspoortii irra jiru san ta'uu qaba jechuudha. Paaspoortiin keessattuu valideet akka ta'u isa ta'uu qaba. So arfaffaa city where you were born, magaalaa itti dhalatte. Magaalaa itti dhalatte. Enter city only, do not enter district, country, province. Bakka dhalootaa magaalaa san qofaa jechuudha. Fakkeenyaan sabbatatti dhaladhe sabbatan jedha. Country where you were born, bakka biyyaatti dhalatte. Silaa Itoophiyaa matana jirra, Itoophiyaa jenna. Bakki nutti dhalanne Itoophiyaadha. Ati booda jaaffaa kanaa, jaaffaan kun bakka ati jirtu kun eligibility dha moo eligibility DV programidha afaan jedhudha. Itoophiyaan eligibility dha yeesuma jenna. Yeesuma jenna. Yoo noo ta'e garuu select country nuun jedha, garuu Itoophiyaa taane guunnoo ta'e yeesuma jenna. Biyya eligible ta'e yoo ta'e immoo DV programii san guutuudha eligible biyya ta'e yoo ta'e noo jenneet inni kun active ta'a isa kana select goona jechuudha. Fakkeenyaa amma Eertiraa yookaan biyya biraa DV bakka guutuun hin danda'amne yoo ta'e yoo DV guutuun hin danda'amu ta'e biyya sanii noo jenneet asii select goona jechuudha. Biyya jiru san guunnaa akka select guutuu dandeenya jechuudha. Garuu Itoophiyaa yoo taatanii yookaan biyya biraa biyya eligible ta'e yoo taatan yeesuma jettanii dhiistu. Torbaffaan entrant photograph. Isa kana gaa suuradha jechuudha. Suuradha. Suurri nu galchuun akkamiiti? Suura saayizii isaa innillee hin himaa. Yeroo baay'ee suura kana softidhaan mana suuraa deemtanii passport size photo jettanii kaatanii yoo softidhaaf fudhattan irra filatamaadha. Fakkeenyaan akkasan godhe akka carraa ta'ee soft copy suura waan kanaa ta'uu nan qaban ture. Isa sanan guutaa jechuudha. Isa san suura akkasii qopheeffattaniit passport size photo qopheeffattanii bilbila keessanii fudhattanii save godhattanii achi booda suura san choose new photo jettu jechuudha. Asitti kana hunda waan guuttan hin jiru asuma jala dhuftanii choose new photo jettu jechuudha. Choose new photo jettanii faayilii as keessa galtanii bakka photo hin jiru san dhaqxanii inni gara sitti fudhata hin eegdu. Fakkeenya kiyya jalqaba irra amma irrumatti kilik gochuu qofaa jechuudha. Kan amma itti galee suurri achi booda 8ffaatti dabarraa mailing address include optional an tokkoffaa kana dhiisuu dandeessu. Optional warra jedhe dhiisuu dandeessu. Rakkoon qabu an optional hin jenne garuu dirqama guutuu qabdu. Address line waan fakkeenyaa inni kun ka biyyadha jechuudha. Biyya guutamaa. Address line tun optionidha. Magaalaan bakka jiraattu guutamaa. District, province, state isa kunillee bakka jiraattu guutamaa. Postal code kana bakka jiru bakka magaalonni garaagaraa postal code gargarii qabu. Fakkeenyaan sabbata jiraadha waan ta'eef kanuma Finfinneetiin guutee 1000 yoo jiraanne 00 gochuu kan immoo postal code irra jechuun ni danda'ama. Achi booda biyya nu gaafatee ammas biyyas itti gashinaa. Biyya aga Itoophiyaa akkuma dura jenne Itoophiyaa itti galchinaa. Ammas biyya eessa jiraatta amma biyya amma jiraannu ammas Itoophiyaa jennee itti galchinaa. Egaa baay'ee ofuma isaatiifuu gaa'el nu godha. Waan gaa'el nu godhuufuu anuma inni nuun jedhe san ilaallee itti guutuu dandeenya jechuudha. Asuma san dubbisaa guutuudha. Achi booda lakkoofsa bilbilaa nu gaafata 10ffaa irratti lakkoofsa bilbilaa kan optionalidha. Yoo barbaanne itti gashinaa yoo barbaanne hin dhiisnaa jechuudha. Achi booda email address lakkoofsa emailii keenyaa itti gashinaa jechuudha. Inni kun egaa emailii valid ta'e itti gashuu qabna. Maaliif jennaan boodallee isarratti nu erga waan ta'eef emailii valid ta'e itti gashuu qabna. An actively itti fayyadamnu kan password isaa beeknu itti gashuu qabna jechuudha. Biirratti amma gaa confirm emailidha. Isuma kana irra deebinee itti gashinaa jechuudha. Isuma kana irra deebinee itti gashinaa. Achi booda what is the highest level of education you have achieved as of today? Sadarkaa barnootaa kee olaanaa isaa jechuudha. Fakkeenyaa kaani doctorate degree jedheen guute. Isin amma high school ol ta'uu qaba baay'ee waan akkasii jira.
waan irra jirta fakkeenya high school degree, vocational schools, university degree akkuma sadarkaa barnootaa keessanitti waan irra jirtan guuttu jechuudha. What's your current marital status? Another important part in jira. Marital status kee maal fuute moo fuune heerumte moo heerumne hin jedhudha. Yoo unmarried ta'e unmarried yoo ta'e unmarried jennaa, yoo married ta'e married jennaa, yoo moo divorced ta'e divorced, yoo widowed ta'e widowed akkuma asirra jiru kanatti jechuudha. Status irra jirruun guunnaa yoo kan married inni ta'e married kan ta'oo ta'e yoo fakkeenyaa married hin ta'u ta'e spouse information guunnaa jechuudha. Spouse information guunnaa yoo abbaan manaa yookaan haadha manaa kan qabnu ta'e guunnee raawwannee married jenneetti spouse information kana guunnaa. Spouse information yeroo guunnu baay'ina daa'ima qabnuu sanirra yoo daa'ima qabaanne suura nama sanillee nu gaafataa jechuudha. Ammaan emailii kiyya waan itti galchee further na oofaan jiru guutummaa guututti waan duraan waan guuteef jechuudha. Duraan waan guuteef kan active godheen jiru. So isin haala kanaan itti guuttuu current marital status kana unmarried ta'e unmarried jettu homaan guuttanii unmarried jettanii continue jettu. Unmarried jettanitti continue jettu jechuudha. Yoo married ta'e married jettanitti spouse information guutuu kiyyaa maani dura waan guuteef active naan taane bakka kuni yoo barbaadan emailii fi suuraa nama ergattanii too isinii guutuun danda'a jechuudha. Nama biraallee isinii fakkeenya sarratti isinii hojjechuun danda'a. Nama kan kiyya waan guutee jiruuf dura waan guutee jiruuf bakka kan na banaan jiru online isinitti agarsiisaa baay'ee. So isin haala saniin guutuu yoo married ta'e married jettanii spouse information guutuu. Spouse information isan irratti maqaa abbaa manaa keessanii, maqaa haadha manaa keessanii yookaan immoo daa'imtirree yoo jiraatti maqaa daa'ima saniitii fi keetti daa'ima sanii anaan amma dura waan guuteef callisee isinitti agarsiisuuf callisee guute waan ta'eef wanti sirriidhaan guutaman hin jira. Fakkeenya your photo successfully uploaded naan jedheera. So haala kanaan ajajuma asirraa kanaan dubbisaa too guutuu dandeessu jechuudha. Wanti mana intarneetii deemtanii hiriira qabattanii qarshii keessan baastaniif hin jiru jechuudha. Kanaaf wanni isin hin galle immoo jiraate kontaakti na gochuu dandeessu. Kommentii jalatti barreessaa. Yoo barbaadan immoo suura keessanillee argitan isin guutuun danda'a jechuudha. Warri guutuu barbaadanii bilbilaan guutuu dadhabdan suura passport saayizii fi emailii keessanii yoo ergitan fi informationiiwwan asirra jiru kana yoo ergitan isin guutuun danda'a, rakkoon qabu. Kanumaan isinitti immoo dhufee yeroo isaa hanga Oktoobar hanga Noovembarii 5tti dha deadline isaa. Kanaaf deadline isaa kun otoo hin gahiin guuttanii too waan kana akka of jalan dabarsine isinitti immoo barbaada. Fayyaa ta'aa.